Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleen keenya hundi keessanuu baga jiraattan jecha. Egaa akkuma hedduun keessan beektan, hedduun keessan waa'ee garee kanaa maal akka ta'e hedduun keessan hin beektanii. Gareen kun akkuma hedduun keessan beektan gareen kun maali waa'een isaa namoonni hedduu hin galle jechuudha. Akkuma namoota hedduun irraa fahamee jirutti namoonni gariin waa'ee isaa hin beekne. Mee isin hubachiisuu barbaada jechuudha yeroo tokko. Gareen kun garee VPN'ti. VPN jechuun appilikeeshinoota paaswordii fayyadaman jechuudha. Appilikeeshinoota paaswordii qaban isa shari'aa Saudi Arabiyaa irratti firii hojjetan jechuudha. Fakkeenyaaf amma dura namoonni moobaayilii irratti riyaala 65, riyaala 100 wayii, riyaala 39 guutaa turanii isaan kunneen yuutuubiin hojjetan jechuudha. Yookaan ammoo ji'a tokko jedhanii geegaa hedduun kennan jechuudha. Geegaa 8 yaani ji'a tokkoon guutan jechuudha. Jidduumaan dhaabbatee irraa baha. Kanaafuu akkasuma moobaayilii sawaa dabalatee zeenii dabalatee shari'aan hedduun baay'ee karaa itti maallaqa namarraa fixi jechuudha. Baay'ee nama rakkisaa turti. Karaa daataa kanaan jechuudha. Ji'a tokkoon guutuu ji'atti namoota riyaala 115 haga 200tti namoota fayyadamaa ture hedduudha jechuudha. Zeenis yoo ilaalle zeeniin riyaala 20 35 kana fayyadamanii innis feesbuukumaa fi waasaappii yoo ta'e malee yuutuubii yookiin barumsa zuumii barumsa adda addaa nama hin hordofsiisu jechuudha. Tole appilikeeshiniin asirra jiru kun ammoo appilikeeshiniin gareen appilikeeshinii kan maqaan isaan baname kun fakkeenyaaf appilikeeshiniin kunneen akkuma VPN kunneen jechuudha. Akkuma namoonni hedduun ni beektanii warri itti fayyadamanii akkuma Wi-Fi itti hojjetu hedduu humna qabu jechuudha. Haala isaa takka takkaan isin agarsiisa. Isa kana paaswordii qaba. Appilikeeshiniin kun bilbila hundarratti ni hojjeta. San gubbaan bilbila keessan keessa pilaayistoorii keessa deemtanii gabbuufatu jechuun hundi keessanii namoonni hin galiniif yoo jiraate jechuudha. Asirraa namoota hin galiniif namoota waa'ee garee kanaa hin beeknee fi akkasuma namoota gareen waa'ee aappii kanaa akkaataa itti fayyadaminsa appilikeeshinii kanaa hin beekneef isin agarsiisuu barbaade jechuudha. Kanaafuu namoonni kun hundi isaanii namoota gara 200 wayiiti. Akkamitti akkaataa garee kanaa akkamitti akkaataa VPN kanneen itti fayyadaman nama tokko gaafachuun hedduu ulfaata jechuudha. Kanaafuu namni tokkichi nama kana hunda keessummeessuun baay'ee ulfaata. Kanaafuu hanga dhumatti viidiyoolee kanneen namoonni appilikeeshinii haaraa fudhatan paaswordii haaraa fudhatan namatti dawwaluu dhiistanii viidiyoo nama isinii qabu kana yoo qajeelutti dhaggeeffatan irraa hubattu jechuudha. Tole gabaabumatti hin gabaabsina. Gara pilaayistoorii keenyaa haa deemnu. Okay, pilaastoorii keenya seenne. Okay, warri hedduun keessan appilikeeshinii kana fayyadamtu. Okay, hedduun keessan appilikeeshinii kana fayyadamtu jechuudha. Tole hedduun keessan ka gubbaa kana fayyadamtu, hedduun keessanis kana fayyadamtu jechuudha. Irra caalaatti garuu ka gubbaa kana isa pinki jedhamu kana fayyadamtu noo mee isa pinki jedhu kana gad buusee isin agarsiisu. Isa kana fayyadamtu ka gubbaa irra jiru kana jechuudha pinki diimaa kana. Okay, appilikeeshiniin kun amma ani itti fayyadamaa jira waan ta'eef isin daawunlood gootanii gadi buufattu jechuudha. Pilaastoorii keessan keessa seentanii appilikeeshinii diimaa piinki taanaa jedhamu kana gadi buustu jechuudha. Appilikeeshiniin kun akkuma agartan paaswordii qaba. Akkuma argaa jirtan paaswordii qaba jechuudha. Paaswordii malee hin dalagu. Ji'a tokko nagaan dalaga jechuudha. Humna hedduu qaba. Tole mee nama fakkeenyaaf gadi buufadhee jira. Duraan gadi buufadhee jira waan ta'eef seenee isin agarsiisu. Okay, isa kana jechuudha. Okay, isa kana. Piinkii isa jedhamu kana. Okay, gadi tuqa. Yoggaa akkanatti isinii dhufu isin asirratti amma kunneen isiniif hin ba'u jechuudha. Amma akka asirratti argaa jirrutti barreeffamni kunneen isiniif hin ba'u isiniif. Akkuma argaa jirtan asirratti paaswordii jedhee isin gaafata bakka duwwaa isin gaafata waggaa haaraa gad buuftan jechuudha. Isin bakki kun bakka duwwaa isin gaafata. Akkasuma yeroo awwala gad buuftan abdeet gochuu qabdu. Abdeet jedhee isin gaafata inni iyyuu abdeet gootu naannoo kanatti akkas abdeet jedhee isinii fida isin abdeet gootu jechuudha. Ammas waggaa haala kanaan abdeet gootan paaswordiin isinii ergama jechuudha. Paaswordiin kan bakka kanatti guutamu kun isinii ergama. Bakka kanatti paaswordiin isinii ergama keessan duwwaadha isinii ergama. Paaswordii riyaala 20 bitama jechuudha. Moobaayilii zeenii sawaarratti ni dalaga. Waggaa haala kanaan abdeet gootanii moobaayilii keessan irratti appilikeeshinii kana gad buufattan as dhayxanii jechuudha. Funnaan kana dhayxanii al takka gadi tuuxanii jechuudha. Funnaan kana jechuudha gadi tuuxanii. Okay, waggaa gadi tuuxanii irraa ol ooftanii akkanatti gara dhumaa kanarratti argama jechuudha. Okay, gara gadii kanarratti argama.
warri sawaa barbaadan warri sawaa irratti hojjechuu barbaadan jechuudha. Sawaan kun kana ni hojjeta. Akkasuma warri moobaayilii barbaadan moobaayiliin kana ni hojjeta. Warri zeenii barbaadan kun sadeen ni hojjeta jechuudha. Kanaafuu yeroo paaswordiin isinii ergame haala kanaan warri sawaa qabu sawaa, warri moobaayilii qabu moobaayilii, akkasuma warri zeenii qabu zeenii irra godhata jechuudha. Zeenii sadeenuu irra godhate rakkoo hin qabu. 420 kanarra yoo irra godhate irra barbaachisaadha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha. Waggaa irratti sawaa ta'ee zeenii ta'ee moobaayilii ta'ee irratti gadi dhooftanii waggaa irratti gadi dhooftan waggaa irratti gadi dhooftan haala kanaan asirratti isinii fida jechuudha. Karra keettan haala kanaan isinii fida. Eegasii bakka kana keessan amma waan haaraa ta'eef oof jedha bakka kanatti jechuudha. Kiyya dalaguu jira amma oon ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu isin bakka kanatti oof ta'ee jira. Oof jedhee jira waan ta'eef isin ammoo oon jettanii bantu haala kanatti gootu jechuudha. Waggaa haala kanaan oon gootan dalagee jira. Yuutuubii barumsa gugurdaa zuumii dabalatee wantoota humna qaban hunda haala gaariin hojjeta. Haaluma kanaan itti fayyadamaa isin jenna hundi keessaniyyuu paaswordii tokkoffaa asitti guutama. Paaswordiin tarii tokkuma ta'e isinii dhufa. Tokkoffaa USA yookiin ammoo USAA jedhee ka deemu kun gubbaa kanatti guutama jechuudha. Kan jalaa ammoo firee afurii isinis jala kanatti guutamte jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadama. Namoota hedduu namoota garee kana keessa jiran hundaaf mataa mataan wannoo gochuun itti himne yookiin ammoo barsiisuun haala akkaataa itti fayyadaminsa isaa hedduu ulfaata waan ta'eef namoota hedduu namni tokko nama kana hundaaf gaafii deebisuun ni ulfaata waan ta'eef haaluma kanaan haaluma isin agarsiise kanaan itti fayyadama. Warroonni appilikeeshinii biraa fayyadamtanis inshaallah yeroo biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Nagaan tura.